Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon irraa farkaa qabnu kunooti. Du'a Qananii Addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorke. Galmeen saaqamee daqiiqaawwan muraasa booda miidiyaaleen dhaddacha gadi dhiisanii akka ba'an taasifameera. Manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadaatti dhaddachi beellama yeroo tokkoffaa du'a jaalallee weellisaa Andu'aalem Gosaa shamarree Qananii Addunyaa wal qabatee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne dhorke. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisii dhaggeeffachuuf har'atti beellamee ka ture yommuu ta'u, akkuma dhaddachi eegaleen poolisiin miidiyaaleen dhaddacha irraa nuuf haa ittifamanii jechuun iyyateera. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun adeemsa qorannoo irratti dhiibbaa geessaa jiru ka jedhe qorataan poolisii hawaasni ilaalcha dogoggoraa akka qabaatu taasisaa jiru jedheera. Kanaafis miidiyaaleen dhaddacha akka hin seenne manni murtichaa jala murtii akka kennu gaafataniiru. Iyyata poolisiin dhiyeesseen akka walii galan mana murtichaatti kan mana bukaata weellisaa Andu'aalem Gosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddacha keessatti hin dubbatamne gabaasuun shakkamaa maatii shakkamaa fi isaan irratti dhiibbaa akka qabu ta'uu himan. Akka fakkeenyaattis odeeffannoowwan shakkamaan konsertii akka dhiyeessuuf mirgi wabii yaa eegamuuf akkasumas abukaatoon shakkamaan yaadannoo guyyuu miidhamtuu Qananii Addunyaa harka koo jiraa jedheeraa jedhan kaasaniiru. Yaada poolisii fi abukaatoo ka dhaggeeffate manni murtichaa dhaddachaawwan kanaan dura turan irratti miidiyaaleen karaa sirrii fi madaalawaa ta'een akka gabaasan ajaja dabarsuusaa yaadachiise. Itti aansuunis miidiyaaleen adeemsa qorannoo fi dhaddacha irratti dhiibbaa geessaa jiru jechuun dhaddachi miidiyaaleef cufaa ta'e akka adeemsifamu jala murtii dabarseera. Miidiyaaleen dhaddacha keessa turanis galmeen ilaalamee osoo hin xumuramin dhaddacha dhiisanii akka gadi ba'an ajajeera. Oduu itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo dura waraanaa akka dheengadda eebila 15 guyyaa gootota Oromoo sababeeffatee gaggeesseen loltoota mootummaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaa himeera. Oromiyaa keessatti lola gaggeessaa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irraan miidhaa guddaa geessuu himeera. Gama isaatiin mootummaan ammoo waan jedheen qabu. Duula waraanaa eebila 15 sababeeffachuun gaggeesse kanaan loltoota hedduu dhabamsiisuu isaa himeera. Haleellaa Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa ganda Guyyoo Lalisaa, Guyyoo Jirmaa akkasumas aanaa Boojjii Dirmajjii ganda Biqiltuu Dillaa, aanaa Laaloo Assaabii bulchiinsa magaalaa Dongoroo, ganda Garjoo Liiban bakka addaa Firfaaree fi ganda Arroojii keessatti dheengadda eebila 15 bara 2025 lola gaggeessuu waboon himeera. Akkuma kana aanaa Boojjii Dirmajjii ganda Boobineetti Gullisoo magaalaa Calliyaa Eekkaa keessatti lola gaggeessuu isaa himeera. Godina Wallagga Ba'aa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, aanaa Baatuu Sulula Fincaa'aa, Jimmaa Raaree bulchiinsa magaalaa Shubboo, aanaa Guduruu bulchiinsa magaalaa Baroo, aanaa Baabboo Guduruu Qa'oo, aanaa Baabboo Guduruu ganda Qanaatee keessattis lola gaggeessuu gabaasni waboo irraa argame ni ifoomsa. Godina Qellee Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Miinkoo, aanaan Filloo magaalaa Ashii, aanaa Sadan Canqaa gandoota akka Miidhagaa Birbir, mandara 8, mandara 12 keessatti lola guddaan adeemsifamuu isaa gabaafameera. Dabalataan godina Buunnoo Beddellee aanaa Makkoo ganda lammaffaa jedhamu keessatti dheengadda waboon duula waraanaa gaggeessuu isaa ibseera. Godina Shawaa Ba'aa aanaa Fantaallee ganda Ujufee keessattis lolli dheengadda gaggeeffamuun loltoota mootummaa irraan miidhaa geessuu isaa himeera. Walumaa galaleellaa waraanaa loltoota mootummaa irratti dheengadda fudhatameen waraanni raayyaa ittisa biyyaa hedduun ajjeefamuu isaanii gabaasni bahee mirkaneessee jira. Abaa'oo waboon duula waraanaa haaraa eegaluu isaa dheengadda beeksisuun lolatti seenuu isaa himeera. Lola kanas itti fufee jiraachuu isaa gabaasichi mirkaneesseera. Oduu itti aanuun milishaan namoota nagaa walga'ii ba'uu diddan jechuun ajjeese murtii waggaa 21 argachuu himame. Godina Arsii aanaa Jajuutti taatee nama nama rakkisu tibbana mudachuu himameera. Miseensi milishaa meeshaa waraanaa uummata akka ittiin eeguuf itti kennameen lubbuu namoota nagaa haala suukanneessaa ta'een galaafachuu isaa ibsameera. Taatee ajjechaa kanaan abbaan alangaa godina Arsiitti abbaa adeemsa qorannaa yakkoota adda addaa akka ta'an obbo Aschaaloo Alamaayyoo obeeffachuun maddee oduu kanaa BBC'n gabaaseera. Himatamaan maqaan isaa Mohammed Amiir Kadir jedhamu godina Arsii aanaa Jajuutti milishaa gandaati. Milishaan kun aanaa Jajuu gandaa Alaagaa Duree jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa 13/2017 meeshaa waraanaa kilaashii jedhamu hojii nageenyaatiif fudhateen lubbuu namoota lamaa galaafateera. Miidhamaan dhuunfaa Hasan Nuuruu jedhamu gandicha bakka gabaa Haarawaa jedhamutti rifeensa sirreessaa ture. Milishaan kunis bakka hojii miidhamaa kanaa deemuun maaliif walga'iin baane jechuun haal duree tokko malee kilaashii qabatee jiru nyaachifachuun utuma miidhamaan kun rifeensa sirreessaa jiru dhukaasee ajjeesuu isaa ibsameera. Miidhamaan rifeensa sirreessaa ture battalumatti yooduu manicha keessa ka ture namni biraa Qagannaa Abdurroo jedhamu rasaasuma milishaan dhukaase kanaan miidhaan irra ga'ee
mana yaalaatti erga geeffameen booda lubbuun isaa darbee jira jedhame. Waajjirri poolisii aanaa jajuus milishaa sababa walgahii maaliif hin baane jechuun nama osoo hojii irra jiru ajjeese kana to'achuun galmee qulqulleessii abbaa alangaa godina Arsiif dabarsee jedhan obbo Aschaaloon. Isaan boodas abbaan alangaa godina Arsii nama kanarratti galmeewwan himataa 2 banuun mana murtii olaanaa godina Arsiitti dhimmicha ilaalamaa tureera. Himatamaan kunis ragaa ittisaa nama tokko dhiyeeffatus ragaan kun irraa ittisuu waan hin dandeenyeef abbaan alangaa ragaa namaa fi mana yaalaa dhiyeeffachuun himatamaan kun yakka ittiin himatame lamaaniinuu balleessaan itti murtaa'eeraa jedhu. Haaluma kanaan galmee himannaa kana ilaalaa akka ture manni murtii olaanaa godina Arsii falmii gama lamaaniituu bu'uura godhachuun dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa 18/7/2017 ooleen miseensi milishaa kilaashiidhaan lubbuu namoota 2 galaafate kun hidhaa cimaa waggaa 21 akka adabamuuf murteessuu isaa gabaafameera. Oduu itti aanuun barruun taayim namoota bara 2025 addunyaa irratti dhiibbaa uuman 100 keessatti lammii Itoophiyaa akka ta'an Dr. Tedros Adhanom filate. Daarektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom namoota bara 2025 keessa sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa uuman yookaas kanneen dhageettii guddaa qaban 100 keessaa tokko ta'uun barruu taayimsi irratti galmaaniiru jedhame. Dr. Tedros Adhanom filatamuu isaanii ilaalchisee barreeffama miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin tarree dhiibbaa uumtotaa keessatti hammatamuun koo ogeessota kaayyoo fayyaa hundaaf jedhu galmaan ga'uuf magaalaa baadiyyaa fi naannoo walitti bu'iinsitti uumame keessatti halkanii fi guyyaa hojjetaniif beekamtii kennuudha jedhan. Barruu kana irratti waa'ee Dr. Tedros ragaa ba'uun kan barreessan ogeessi dhibee daddarbaa beekamaa Piroofeesar Laarii Birilaanti Dr. Tedros Adhanom nama mul'ata qabu murtee saayinsii irratti hundaa'e kennuudhaaf deeggarsa guddaa godhu jechuun ibsaniiru. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp, abbaan qabeenyaa Elon Musk, muummichi ministeeraa Yuunaayitid Kingdom Keir Starmer namoota bara kana keessatti dhiibbaa guddaa uuman jedhamuun barruu kana keessatti filataman keessaa isaan eeramanidha. Oduu keenya birootiin Keeniyaan namoota goondaa qarshii baay'ee baasa jedhamu biyya biraatti dabarsuuf osoo yaalanii qabdee irratti murtii dabarsite. Keeniyaatti namoonni 4 kan goondaa baay'ee barbaadamaa ta'an 100 lakkaa'aman gara biyya biraatti dabarsuuf yaalan jedhaman yakki irratti murtaa'e. Tajaajilli bineensota bosonaa Keeniyaa kan irra caalaatti bineensota gurguddoo ta'an kanneen akka leencaa fi arbaa eeguun beekamu taatee kana dhimma cimaa jechuun ibseera. Kontiroobaandiin kunis oomishtoota goondaa gurguddoo Afrikaa kanneen kan of keessaa qabu yoo ta'u isaanis daldaltoota UK muraasni tokkoon isaanii gatii hanga paawundii 170 yookaas doolaara 220 akka qabu maddi oduu kanaa BBC'n gabaaseera. Taateen kunis jijjiirama adeemsa akkaataa dhimmoota daddabarsuu bineensota hoosistoota bebbeekamoo ta'an irraa gara gosoota kanneen xixiqqaa akka goondaa kanneen madaallii ikkooloojii murteessoo ta'anitti ce'uu kan agarsiisudha jedha tajaajilli bineensota bosonaa Keeniyaa. Shakkamtoonni kunneen uumamtoota kanneen ujummoo qorannoo fi sirinjii keessatti ukkaamsaniiru. Kunis ilbiisonni kunneen ji'a 2 akka jiraatan kan dandeessu ta'uu beeksiseera. Akkasumas qabiyyee ujummoo kanneenii dukkaneessuudhaan humna nageenyaa jalaa miliquudhaaf yaaliin taasifamaa turuu hubatamee jira jedha. Suuraaleen gochaa seeraan alaa tajaajilli bineensota bosonaa Keeniyaa qoode akka agarsiisetti tokkoon tokkoo qabduuwwan 100 lakkaa'aman jirbiin guutaman goondaa 2 yookaan 3 kan keessa jiran ta'uu mul'ata. Dubbiimaan tajaajila eegumsa bineensotaa Keeniyaa Pooloodotik baay'inni goondaa kanaa sirrii namatti hin baramnee jedhan. Shakkamtoota gochaa kanaan himataman 4 keessaa 2 lammii Beeljiyeem, 1 lammii Veetinaamii fi kabiraan kan hafe ammoo lammii Keeniyaati. Goondaawwan kunneenis gara Awurooppaa fi Eeshiyaa geeffamuuf akka turan himame. Barbaadamummaan goondaa kanneenii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun kan himame yoo ta'u, kanneen yeroo isaan mana jireenyaa isaanii hojjetan ilaaluudhaaf bitatan baay'ataa akka dhufan ibsameera. Goondaawwan qaama guddaa qaban caalaatti akka barbaadamanis ibsamee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.